Welcome back to CK Masterclass today. We are continuing our sections, but kanarra ilalu brainstorming question fi deebisa isa karaa salphaa ta'ee fi bifa ajaa'ibaatiin akkaataa qormaata dhufu kan ilaallu ta'a kun CK Masterclass ida sanif turtii keessan nu wajjaa ta'uun isin jedha galatoomaa isin jaalladha share subscribe gochuun nu gargaaraan isin jedha. Gaaffii tokkoffaan brainstorming question akkana jedha. The main characteristic of the features of the capitalism. So maal gaafate amala sirni economy capitalism qabu nu gaafate jechuudha. So definition isarraa kaakaanee itti fufnaa jechuudha. Well, capitalism is an economic system that became dominant in Europe after the decline of feudalism and fully developed during the industrial revolutions. Sirni capitalism sirna dinagdee Awurooppaa keessatti erga feudalli kufeen booda olaantummaa qabatee fi yeroo warraaqsa industiriitti kan guddateedha jedha. Akkasii jechuudha. Sirni sadi jira, sirni dinagdee sadi jira. San keessaa immoo capitalism is one of the main and the largest and the oldest economic system in the world. The first one is capitalism, the second one is socialism, the third is the mixed or the command economic system. For example, biyyi sirna command hordof akademiyaatti biyya Faransay fudhachuu dandeenya jechuudha. So capitalismin Awurooppaa keessatti kan guddate erga feudalismin kufee booda sirna dinagdee dhufee developed jechuudha. So amalonni isaa kan gaafin gaafate keessa tokko the first one is private ownership. Private ownership jechuun namni tokko qabeenya dhuunfaa isaa qabaachuu danda'a yookaan abbummaa dhuunfaa qabaachuu danda'a jechuudha. Yookaan maal jedha individuals or companies own land, factories, machines and resources. So namni dhuunfaa tokko namootni dhuunfaa yookaan dhaabbilee lafa warshaa akkasuma maashinaa fi qabeenya mataa isaanii yookaan resource mataa isaanii qabaachuu danda'an seera jawachuudha. So the government does not controlling the main economic asset. Mootummaan sirna gabaa ijoo kan akka gatii waan takkaa murteessuu fi dhiyeessii waan takkaa magaalaatti dhiyeessuuf kana mootummaan hin to'atu jechuudha. For example, factory owned by businessman not by the state. Fakkeenyaaf warshaan adda addaa nama businessman namoota tujjaarotii yookaan investoroota abbootii qabeenyaatiin dhuunfatama malee mootummaan qabeenya dhuunfatuu hin danda'u jechuudha. Because according to this economic systems, the government can intervene only when the conflict is happen between the customers and the producers. Mootummaan gabaa keessa kan seenuu danda'u yeroo wal dhabdeen maamilaa fi dhiyeessaa jidduutti uumame qofa malee yeroo gatii waan tokkoo murteessuudhaaf magaalaa keessa seenuu hin qabu sirna dinagdee jedhuudha jechuudha. The second important is motive beavers or profit motive, bu'aadhaaf yookaan tirfii waan takka argatuudhaaf kan sirna gabaa irratti hundaa'e jechuudha. Sirna gabaa xiyyeeffannaa guddaan isaa gabaa argatuudha jechuudha. The goal of production is to make profit, not just satisfying the needs. Kaayyoo guddaan oomisha bu'aa argachuudha malee fedhii maamiltoota yookiin immoo fedhii uummataa qofa guutuu miti jechuudha. The main important goal of the companies or one organization is to make more profit. Bu'aa guddaa argachuudha, tirfii guddaa argachuudha, maallaqa yookaan immoo waan yaadame san argachuudha jechuudha. And the competition encourage efficiency and innovations. Akkasuma dorgommiin ga'umsaa fi kalaqa ni jajjabeessaa jechuudha. So yoo kaampaaniin tokko humnaa ol bu'aa argamsiise mootummaan nama san ni jajjabeessuu danda'a. Because of in order to be motive the other citizens to make our companies. Sababni mootummaan jajjabeessuu fi sababa lammiileen dhufan akka yaadota kaampaanii sanii akkasuma kaampaanii sanii ilaallatanii akka isaan growth ta'aniif mootummaan jajjabeessaa jechuudha. So the third is free market and competitions.
sirna gabaa bilisaatii fi sirna waldorgommii hedduu itti baay'ate jechuudha. Kana jechuun the price is determined by the supply and the demands. Dhiyeessiin yookaan gatiin waan tokkoo kan murtaa'u dhiyeessii wanta meeshaa saniitii fi fedha namni meeshaa saniif qabu. Filosoofii jedhu jechuudha. The business competes and a better product lower prices. Akkasuma daldaltoonni ni dorgomu oomisha fooyya'aa ta'an oomisha bareedaa ta'anii ni oomishu. San boodammoo maamila horachuuf gatii salphaatiin gad buusanii gurguruu danda'u. Akkaataa isaan baasutti osoo maamiltoota illee hin qaalessine guddisuu danda'u. For example, multiple textile factories are competing in Britain. Fakkeenyaaf warshaalee huccuu hedduu Britain keessatti wal dorgoman. Biraandii adda addaa dhiyeessuudhaan faashinoota adda addaa akkasuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee bifuma saniin kan dhiyeessanidha jechuudha. The fourth is wage labor. The fourth is wage labor. Wage labor jechuun hojjettoonni kaampaanii saniif hojjetu. Workers do not own factory. They sell their labor for wage. Mindaadhaaf hojjettoonni humna isaanii gurguratanii jechuudha. So kun ammoo hojjettoonni akka investara hin ta'in akka hojjettoonni kaampaanii sanii hojjetan bu'aan hojjettoota sanii ammoo maallaqa yookaan mindaa ji'aan yoo haa ta'u yoo waggaadhaan haa ta'u guyyaalleen haa ta'u kan kennamuudha ta'a jechuudha. This creates two main class. Kun ammoo kunis hawaasa gita gurguddoo lamatti qoode. The first one is what? Bourgeois or the capitalist class or the owners. Abbootii qabeenyaatii fi yookaan abbootii qabeenyaa tujjaarotii kan jennu sanii fi proletariat or the workers or the laborers jechuu dandeenya yookaan ammoo hojjettootaa fi abbootii qabeenyaa jechuudhaan bakka lamatti hawaasa qoodee jechuudha. Well, and also the 5 important common characteristics of capitalism is limited government interventions. Mootummaan gabaa keessa kan seenuu danda'u bakka muraasatti malee bakka hundatti yeroo hundatti mootummaan keessa seenee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Well, so sirni kun sirna kaapitaalizimii sirna diinagdee kan utubuu fi akkasuma guddina biyya tokkooti illee namni tokko dalagatee kara fuulduratti if jijjiiruu kan danda'a sirna diinagdee jedhu jechuudha. So philosophy kuni by the way sometimes it says that laissez-faire. Laissez-faire jechuun afaan Faransaayitiin sirna gabaa bilisaa jechuudha. Filosoofii siyaasaa kan mootummaan gabaa keessatti bakka murtaa'e qofatti hirmaatu danda'u jechuudha. Well, the government role protecting the property and enforcement of contract. Gaheen mootummaa qabeenya hawaasaa yookaan abboo qabeenya namaa eeguu fi akkasuma waliigaltee jedhame hojiirra oolchuudha jechuudha. Seera hojiirra oolchuudha gabaabumatti kan jedhu ibsaa jechuudha. No interference in pricing, production or trade. Gatii wanta kaa murteessu oomisha wanta kaa murteessu akkasuma daldala keessa mootummaan hin galu sirna jawachuudha. So Adamism is promoted sometimes invisible hands in area. So invisible hand jechuun harka hin mul'anne jechuudha. Yookaan waan hin mul'anne bakka yeroo hedduu hin mul'anne keessatti yeroo argame mootummaan gargaarsa godhu jechuudha. Well, so and inni torbaffaan ammoo the capital accumulations and investments. Qabeenya kuufachuu dandeessa. Qabeenya kuufattuu dandeessa akkasuma qabeenya kuufatte kana immoo invest goote waan boru kaampaanii ijaaruu haa ta'u wantoota boru hawaasa kan fayyadanii sillee biizinasa karaa fuulduratti tarkaanfachiisan invest gootee maallaqa argachuu dandeessaa filoo yaada diinagdee jedhu jechuudha. The profit are invested to expanding the businesses. Bu'aa argatte kana daldala yookaan daldala kee babal'isuuf deebitee invest gochuu dandeessaa jechuudha. Yoo fedhe akka barbaaddu gochuu dandeessaa yaada jechuudha. Growth is continuous and self-sustaining. Akkasuma guddinni itti fufa akkasuma atis of dandeesse
abbaa biizinaasaa yookaan tujjaara addunyaa tanaa haga barbaade kuufachuu dandeessaa jechuudha. And the seven important characterized is the people are free to buy and sell what they want. Akkasuma hawaasni waan barbaade bitachuu danda'a, akkasuma waan barbaade gurgurachuu danda'a jechuudha. What they want waan barbaade gurgurachuu danda'a, waan qabu gurgurachuu danda'a jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Namni waan danda'u bitachuu danda'a, waan barbaadu gurgurachuu danda'a. Dandeettii kee irratti depending on the budget constraints, you know, budget kan kee irratti humna kan kee irratti jechuudha. So kun sirna waa'ee kapitaalizimii amala kapitaalizimii kan ibsudha jechuudha. The variety of goods in the market, meeshaa gosa adda addaa akka dandeettii keetti magaalaarraa argataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni huccuu yeroo hunda suufa uffatuu hin dandeenye nama kan biraa magaalaarraa huccuu salphaatti argachuu danda'a depending on his budget constraints or her budget constraints. Galii isarratti yookaan ammoo hamma maallaqaa isaa abilitii isarratti kan hundaa'u. So in the result of this, the capitalism encouraged rapid industrial growth and but also created economic inequality and exploitations of labor. Sirni kapitaalizimii guddina industirii akka biyya tokkotti jiru ni gargaara, garuu garaagarummaa diinagdee hawaasa jidduutti uumuudhaan inni tokko tujjaarri yoo ta'e tujjaarri akka tujjaaree jiraatu, miskiin hiyyeessa immoo akka yookaan ammoo namni dahan tokko akka jireenya gadhaanaa jiraatu isa godhuu danda'a jechuudha. So this is what we call the capitalism economic system. Gaafiin lammaffaan maal jetti? What is the essence of capitalism jaasum kanuma. And but the other topic that we are going to be discussed is brainstorming question 1.2, or what is the factor that leads to industrial revolutions. Wanni yookaan wanti akka industrial revolution uumamuuf nu godhu maali? Wantoonni akka industrial revolution biyya Biriteen keessatti gaggeeffamtu sababa ta'e maali kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Well, the industrial revolutions in 18th and 19th centuries began in Britain, then spread to Europe and the USA. Warraaqsi industirii yookaan warraaqsi industirii kan inni jalqabe jaarraa dhuma leet jechuun dhuma jaarraa 1980ffaa haga jaarraa 1900ffaatti kan turee fi Biriteen keessatti kan jalqabe sanbooda biyyoota Awurooppaa akkasuma biyyoota USA keessatti kan jalqabe jechuudha. So saniif gaaffiin asirratti maal nu gaafate? What is the factor? Wanta nu gaafate wanta sababa akka Biriteenitti wanni sun eegalu jechuudha. So the first one is karaa hedduu ilaaluu dandeenya. San keessa tokko fudhatte immoo pre-industrial changes. Jijjiirama osoo industiriin sun hin dhufin dura ta'e jechuudha. Yookaan jijjiirama osoo industiriin hin dhufin dura ta'e jechuudha. The first one is what? Agricultural revolutions. Warraaqsa qonnaa. Qonni jijjiiramu akkamitti industrial revolutioniidhaaf sababa ta'e kan jedhu ni ilaalla jechuudha. So yeroo laallu immoo new farming method yeroo industrial revolutionii kanatti dhufe jechuudha. Kana jechuun meeshaalee qonnaa haaraa ta'an karaalee haaraa qonnaa midhaan akkaataan itti oomishamu jijjiiruudhaan crop rotations meeshaa yookaan immoo midhaan bara tokko yoo xaafii facaaftee bara itti aanu boqqolloo facaasuudhaan crop rotation irra naannoote gosa tokko amatarraa gosa tokko osoo hin ta'in gosa adda addaa lafuma takka irratti fayyadamu jechuudha. Seed drill jechuun sanyii qotuu jechuudha. Sanyii gosa adda addaa sanyii filatamaa barbaaddee qotuu. So agricultural revolution kun jijjiirama pre-industrial keessa dhufe jechuudha. Sababa kanaan sababa jijjiiramni akkasiisan dhufe uummanni qabeenya if danda'uudhaan yookaan sababa qabeenya nyaatan if danda'uudhaan hojjettoonni even warreen qonna hojjetan illee xiqqaatuudhaan maashina hojjetuudhaan akka industrial revolution Britain keessatti dhufu ta'ee jira jechuudha. Well, and the less labor needed to farming, namoonni hedduun lafa qotuuf hin barbaachisanii san booda workers available for factories, warshaadhaaf namni dalagaa maashinaatu lafa qotaa. So kun ammoo industrial revolution keessatti akka sababa ta'uu yookaan sababni factoring that leads to industrial revolution dhaan jijjiiramee dhufe sababa industrial revolutioniitiin haalli jijjiiran dhufe isa kanaa jechuudha tokko. Well, sorry, economic condition haalli dinagdee sababa industrial revolution biyya takka keessatti dhufeef maali kan jedhu haalli dinagdee kam ture? Erga industrial revolution biyya Britain keessatti dhufee booda immoo the availability of capital jechuun capital warshaalee maashinoonni adda addaa na ol biyya takka keessatti argamanii yeroo argamanii gabaan guddachuudhaan
qabeenyi teessumaa yookaan haalli uumama qabeenyaa ni dhufe jechuudha. The wealthy from colonial trade and slaveries. Qabeenyi kan inni walii galan biyyi Britain biyya empire ishee aduun itti siisan fakkeenya ministeerii kutaa 11 boqonnaa 6 keessa yoo ilaaltan the explorations of 18 and 17th century kan jedhu keessatti history duraan jechuudha. Kan laalta yoo ta'e Britain or British empires never sunset ja. Kan jechuun maal jechuudha? Empire Britain aduun itti hin seentu jechuudha. History by the way very interesting dha concept isaa hubannaani. So qabeenyi waliigalaa biyyoota slavery adda biyyoota kolonii isaanii kan Awurooppaa akkasuma kan biyyoota Ameerikaa kaabaa, Eeshiyaa, Afrikaa biyyoota kana hunda keessatti jijjiiramni sababa dhufeef biyyi Itoophiyaa biyya amma Britain jedhamu kana keessatti industrial revolution sababa dhufeef haalli qabeenyummaa yookaan ammoo maashinoonni adda addaa baay'atanii argamanii jiran jechuudha. Well, and the banking systems and the stock exchange provided investments. Sirni baankii jijjiiramu namni qabeenya isaa fuudhee baankii kaatuun qabeenya maallaqa duraan harkatti qabatu kaashii qabatu fuudhee baankii deebisee karaa baankiitiin fayyadamuu fi akkasuma stock exchanges investoroota ammoo stockii adda addaa kan jechuun wanta boru qabeenya guddaa irraa argachuu danda'an fakkeenyaaf maashinoota gurguddaa adda addaa ta'uu danda'a manneen gurguddaa adda addaa wanni baankii yookaan stockii baankii bitachuudhaan dandeessaa kana hunda investara dhiyeessuudhaan investorri sun akka well developed yookaan akka well ta'uu godhuun danda'amee jira jechuudha. And the second important concept that come or led by industrial revolution is growing market. Magaalaan ni guddate jechuudha industrial revolution booda. So yeroo magaalaan guddatu magaalaan gisee guddatu tokkoffaratti inni bira yes magaalaan guddate growing is the markets. This means what? Domestic and international demand for textiles, iron tools. Akka biyya keenyas haa ta'u akka biyya keessas akkasuma akka addunyaatti uffata adda addaa barbaaduudhaan meeshaalee iron irraa tolfamu sibiilota adda addaa barbaaduun magaalaa irratti waan dabaleef kun ammoo bakka magaalaa mijataa uumu magaalaan akka babal'attu gochuudhaan industrial revolution akka jijjiirama guddaa biyya tokko keessatti akka fidu sababa ta'ee jira jechuudha. Inni bira technological change dha. Warraaqsa industirii technological change kamitti fidee jennee kan ilaalloo ta'e the first one is inventions. Invention jechuun yaada saayinsiidha yookaan yaada ifaa yaada saayinsawaa ta'e yaada saayinsawaa ta'een kalaqa adda addaa kalaqamuudhaan kanneen akka spinjiinii jechuun by the way maal jechuudha jiinii naannoo jechuudha yookaan motora naannoo water frame jechuun ammoo fireemii bishaan darbuu danda'a and power loom humna motora adda addaa kan motoraan hojjetu kan namaa osoo hin ta'in steam engines akkasuma motora danfaa kan koolii fayyadamu yookaan dhagaa cilee fayyadamu maashinoota adda addaa kun dabaluun industrial revolution biyyisan keessatti jijjiirama addaa fiduu danda'ee jiraachuudha. The coal powered machines increased productivity. Maashinni dhagaa cileetiin hojjetu callaa yookaan oomishtummaa biyya tokko keessatti akkan dabaluudhaan biyyi akka jijjiiramtuuf sababa ta'ee jiraachuudha. Enda sababa industrial revolutionidhaan jijjiiramni dhufe tokko maali jennu kan biraa immoo geographical and natural resources. Haala uumama naannootii fi akkasuma haala teessumni lafaa biyyi takkalleen haala jijjiirame jiru. San keessa akka fakkeenyaatti kan fudhannu coal and irons. Coal yookaan dhagaa cilee fi akkasuma ironii albuudni ironii akkaan fayyadamummaan isaa fedhiin albuuda ironii fi coaliin qabu haalan dabalee jechuudha. Britain had reached deposit too close to the surface. Britain ammoo biyya kolonii akka addunyaatti qabdu waan ta'eef koolii fi ironii akka addunyaatti biyya haalan mi'a dheedhii jara kana lamaanii baay'ee qabdu turte jechuudha. So kun ammoo karaa fuuldurattis ammoo albuudni kun biyyoota hunda keessatti kan jiru waan ta'eef fedhiin isaa akka dabalu ta'ee jira jechuudha. The essential for machines infrastructure. Albuudni kun it is very essential. Haalan maashina tokkoof haalan barbaachisaadha. And infrastructure development. Infrastructure development jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa hawaasaa adda addaa
kan hawaasa karaa fuulduratti fayyadamuudhaan fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a akkasuma ifaa ta'uu danda'a fakkeenyaaf ifaan almuuniyeemii irraa tolfama ableen meeshaaleen bishaan keessa jiran kanneen akka ujummoo bishaan keessa deemuu danda'an kanneen akka maali bishaan keessa kan deeman sun ayiranii irraa tolfamu so kanneen akkanaafaa jijjiiramni karaa kanaan dhufuu danda'ee jira jechuudha well enda akkasuma transporting system amma jijjiiramni kan dhufe karaa inni shanaffaanii transporting system jedha jechuudha transporting system jechuun haala geejjiba irratti jijjiiramni industrial revolution fide jira akkamitti bidiyoonni the roads canals and the railways developed karaan daandiin baaburaa daandii railway jechuudha akkasuma canals jechuun dildiloota adda addaa dildiloota gurguddaa lafa keessa ba'an kan bishaan irra qaxxaamursiisuu danda'an kunneen ijaaramuudhaan developed ta'anii jiran and low transporting costs gatiin transportii qannasee jira jechuudha duraan biyya takka haatee amma fakkeenyaa fi biyya takka dhaquudhaaf farda faan deemtaa gaala faan deemtaa akkuma abboota keenya jechuudha so kun hundi xiqqaatuudhaan transporting system it is easily accessible for everyone ta'uu danda'ee jira jechuudha transporting system nama hundaaf dhaqqabaa akka ta'uu industrial revolution gargaaree jira jechuudha well the raw materials and the finished products raw material mi'a dheedhii fi meeshaa dhumataan moved easily sababa transporting sababa sirni geejjibaa humnaa ol guddate transporting systemii fi akkasuma transporting system guddate mi'a dheedhii fi meeshaaleen mi'a dheedhii sanirraa tolfaman finished product meeshaalee dhumatu warri jedhan yookaan ammoo meeshaalee warshaa seenanii ba'an salphaadhumatti transporting systemii waan available ta'e salphaadhumatti akka move ta'an akka socho'an ta'anii jira jechuudha. Inni biraa immoo political and legal factor dha. So no war on the British soils. Waraanni biyya Britain irra gaafsan hin turre. So industrial revolution biyyoota wantoota kan hunda mijeessuu danda'e jechuudha. All these factors interacted to creating perfect environment for industrial revolutions. Wantoonni amma asii olitti maqaa dhaheen kun hundi bakka tokko dhufuudhaan addunyaa mijataa yookaan ammoo addunyaa yookaan addunyaa industirii muudan qabne sometimes you know industirii guddaa amma addunyaan irra geesse kana haga artificial intelligence amma gahu kanatti ka'umsiisaa achi jechuudha well and this the third important concept is malja what is the politicals what is the impact consequence of industrial revolutions on political socio-economic and of industrial revolution sorry consequence in taten consequence chun by the way bakka lamatti qooduu dandeenya positive isaa ta'u negative isaa ta'u taatee inni fidee industrial revolution hawaasa irra fidee maali kan jedhu nu gaafate isheen so bakka isaatti nu gaafate jechuudha consequence kan politika irra dhufe addatti ni ibsina kan social hawaasa irra dhufe ni ibsina kan diinagdee irra dhufe consequence isaa ni ibsina jechuudha kan jalqabu qabnu political in har jalqabnu well kan jalqabnu economic consequences dhiibbaa consequence kan karaa diinagdeetiin industrial revolution jalqaba let us starting by positive ana jalqabnu the mass production san keessa tokko mass production and cheaper goods oomishni humnaa ol oomishamuudhaan oomishii baay'een oomishamuu fi gatiin meeshaalee oomishamanii immoo salphaa ta'uun namni hundi akka argatu sababa ta'uu danda'ee jira jechuudha and the growth of factories and urban centers guddinni warshaalee fi wirtuuleen magaalee ka'umsa diinagdee kaapitaalizimii ta'an guddatuun magaalli akka guddatu urban centerii fi warshaaleen adda addaa akka guddatan sirna diinagdee karaa kanaan gochuu danda'e jechuudha akkasuma the rise of capitalist economy sirni economy capitalist yookaan namni dalagii argachuu qaba yaadni jedhu guddatee jira jechuudha so kun akka negative factorittis fudhachuu dandeenya jechuudha inni biraa immoo akka positive factory fudhachuu dandeessanii inni biraa negative factory dha negative factory kan jennu immoo distractions of cottage industries distractions of cottage industry jechuun industry'n yookaan industry'n kan hojjettoonni fakkeenyaaf kushaara adda addaa fa'aa
tamboo xuuxuu adda addaa kanneen indastiriin akkanaa kun akka badu ta'ee jira jechuudha. Inda economic inequalities diinagdee keessatti namni akka diinagdeen akka wal caaluu danda'u gara yookaan ammoo walqixxummaan diinagdee akka dhabamu sababa ta'ee jira jechuudha. Rich and poor hiyyeessaa fi dureessa jechuudhaan bakka lamatti qooduudhaan economy factory keessatti hawaasni adda addaa akka ta'e inni tokko immoo working for wage warri hiyyeessotiin suni warra tujjaarotii yookaan abbootii qabeenya saniif kan hojjetan jechuudha. Inni lammaffaan ammoo social consequence karaa hawaasummaatiin dhufe maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. San keessaa tokkoffaa irratti urbanizationiidha. Urbanization jechuun magaalaa takka keessatti namni tokko baay'atu. Fakkeenyaaf people moved to yookaan magaalummaa jechuudha. By the way, people moved to the cities. Hawaasi baay'een erga industrial revolutionii dhufee booda karaa magaalaa deemuudhaan fakkeenyaaf Manchester fa'aa, London fa'aa biyya san keessatti jechuudha. Akkasuma biyya keenya keessattis biyyoota akka biyyoota baadiyyaa keessaa karaa magaalaatti socho'uudhaan akka namni salphatti akka guddatu ta'uu danda'e jira jechuudha. And overcrowded and poor sanitation and disease. Akkasuma kun akka positivity yoo fudhatan akka negativity ammoo yoo fudhatan overcrowded. Hawaasni namni tokko magaalaa keessatti namoonni magaalota adda addaa keessa jiran garmalee guutamuudhaan qulqullinni adda addaa dhabamu. Akkasuma dhukkuboota adda addaa disease saaxilamuun magaalaa keessatti kun akka negative effect itti fudhachuu dandeessan jechuudha. Inni asuma kana keessa poor working condition poor working haala hojii gadheedhaan humna ol nama hojjechuuf long hours namni tokko kaampaanii tokko keessa yoo seenu haga sa'a 14 walitti dhaabee hojjechuu but the result is low wages. Bu'aan inni argatu immoo xiqqaadha. Hundaan ol hojjechiisan. Kun ammoo social consequence dha jechuudha. Dangerous maashinoonni yeroo san kalaqaman maashinoota gurguddaa waan ta'aniif lubbuu namaa balleessuu kan danda'anidha. Kan nama sodaachisudha. And the children the woman labor is cheaper. Ijoolleen akka hojjetan sababa ijoolleen fi wanni adda addaa humni isaanii salphaa akka ta'e gatii baay'een baasu low wage waan ta'eef wantoota kana industrial revolution fiduu danda'ee jira jechuudha. Inni biraa immoo asuma kana keessatti class structures hawaasa bakka lamatti qooduu danda'ee jira industrial revolution jechuudha. Social consequences keessatti kadhiifnee bira kutuun taane kitaaba keessanillee kan jiru social class structural changes kan jechuun hawaasa bakka lamatti qoodee new middle class factory owners and merchants jarri kun lamaan bifa haaraan argamuu danda'an. Merchants jechuun ammoo daldaltoota, factory owners jechuun ammoo abbootii qabeenya isaanii working class asuma keessatti ammas warreen kaampaanii san keessa hojjetan industrial laborers kan jennu jechuudha. All the aristocracy lost its importance. Abbootiin aangorra warri turan warreen abbootii mootii warra mootii sirna mootii deeggaraa turan sun hundi kufuu danda'anii jiran jechuudha. So this is what we call consequence industrial revolution karaa hawaasummaatiin fide jechuudha. Inni biraa immoo political consequence kan kitaabichi nu gaafate. Political consequence inni fide yookaan sirni taatiin karaa jijjiiramni karaa sirna siyaasatiin fide tokko fudhate the rise of liberalism yookaan immoo yaadni filosoofiin yookaan sirni filosoofii liberalismii jedhu John Stuart Mill akka jalqabsiisu sababa ta'ee jira jechuudha. Isa dura kan ka'edha jechuudha. Inni maal yaadni kunis demand free trade rights constitutions mirga namuu mirga mataa isaa qabaachuu namni karaa fedhe socho'uu mirga walabummaan jiraachuu akkasuma waan fedhe daldalee jiraachuu fedhe akkasuma seeraa fi heeraan kan kennameef exercise yeroo itti godhuu jechuudha. Inni san keessaa the rise of socialism and Marxism. Inni biraa sirni socialismiitii fi sirni Marxismii akka developed ta'us sababa ta'uu danda'e jira jechuudha. Then as keessatti sirni socialismii fi Marxismii developed ta'uun addunyaa bakka lamatti qoodee jechuudha. Yookaan addunyaa duraan kapitaalizimii turte bakka jara kana sadeen adda qoodamuudhaan yookaan jara kana adda qoodamuudhaan addunyaan guutuun rabshaa keessa yeroo itti galee jechuudha. The reaction to exploitations and the Karl Marx wrote the Communist Manifesto. Karl Marx nama lammii biyya Jarmaniiti by the way. Communist Manifesto yookaan ammoo deebii faayidaa reaction
hawaasummaaf deebii gadhee saamicha adda addaa bakka waan hawaasa hin madaalle yeroo itti deebisaa turan jechuudha hawaasi yookaan mootummaa fi biyyoota addunyaa keessatti yeroo itti wal lolaa turan jechuudha. Inda Communist Manifesto ammoo Karl Marx kitaaba akkas jedhu bara 1948tti barreessuu danda'ee jira jechuudha. Inni biraa ammoo the growth of labor unions. The growth of labor union jechuun guddinni waldaalee hojjettoonni namni gamtaan ijaarame hojjechuu baay'ee guddataa dhufe jechuudha. Then Samboda kana jechuun workers organizing strikes. Hojjettoonni hojii dhaabuudhaan hojii dhaban wal qindeessuudhaan yeroo itti warraaqsa haasaa turanidha. Demand better conditions. Namni hundi fedhii gaarii barbaada and mindaa gaarii barbaada. So sababata kana godhachuudhaan yeroo gamtaan uummattoota itti dabalaa dhufe yeroo industrial revolution jechuudha. And reform and democracy. Democracy irratti fi akkasuma reformiin duraan ture sirna mootiitiin biyyi bulurraa karaa sirna demokraatawaa fi hawaasa filatetti bulutti yeroo itti caa ture jechuudha. And the extensions of voting rights in Britain. Akkasuma warshaa keessatti biyyoota kanneen keessatti namni sagalee fedhii isaa akka kennu hunda ta'aa ture jechuudha. So wantoota kanaa fi in the fact that act limited children akkasuma namoota warshaa keessatti hojjetan umrii isaanii daangessuudhaan improvement condition yeroo itti wanni ta'aa ture jechuudha. Inni biraa immoo the major factors that behind the growth of nationalism in 19th centuries. Nationalism guddatuudhaaf sababni maali yookaan sababni ijoon maali yaada jedhu kan ibsuudha jechuudha yookaan ammoo sababoonni sabboonummaan guddatuudha. Sababoonni maalitti sababoonni tokko maali kan jedhu nu gaafata jechuudha konseptii kanaa jechuudha. When we are starting by the definitions of nationalism, nationalism is a strong feelings of loyal and identity toward one's nation, desire for self-rule and national unity. Sabboonummaan miira jabaa amanamummaa fi eenyummaa saba ofiif qabdu cimaa kan ta'e fi fedhii ofii of bulchuu fi tokkummaa biyya isaatiif namni saba isaatiif yeroo ka'aa ture jechuudha. So sababoonni akka nationalismiin kun dhufuuf sababa ta'an maali kan jedhu yoo kan ilaalte the first one is what the impact of French revolutions. French revolution warraaqsi Faransaay bara 1789 ka'e haalaan sababa guddaa ta'ee jira jechuudha. Akkamitti sababa ta'e jennee ilaalle introduce the idea of liberty. Yaada walabummaa biyya nagee walqixxummaa fi akkasuma fraternity yaada jedhu westirii kutaa 11 yoo ilaaltan hubachuu dandeessan kan duraan jechuudha. Kanaan hawaasa biyyoota Balkan countries especially biyyoota addunyaa kanarra jiran hunda yeroo itti develop ta'aa ture jechuudha. Yaanni sabboonummaa hundi jechuudha. Encourage the belief of that sovereign belongs to the peoples not the kings. Walabummaan yookaan birmadummaan kan hawaasati malee kan mootummaati miti yaada jedhu taakatti biyyas develop godhe jechuudha. And inspired the oppressed people fight for the nationhood. Biyyoonni cunqurfaman yookaan uummanni cunqurfame biyya isaatiif akka falmus cimsanii ibsaa turan jechuudha. Inni biraa immoo the main important kan akka factoritti kan laallu the common language and the culture and the history. Afaan waloo aadaa fi seenaa waloo qabaachuun akka namni tokkummaan dhaabbate nationalismii irratti akka tokko ta'uuf gargaaree jira jechuudha. Share is a cultural identity, language, region, religions, traditions help the people themselves as single nations. Kunis eenyummaa aadaa waliin afaan amantii eenyummaa aadaa waliin akkasuma afaan amantii duudhaa tokko qabaachuun namoonni akka saba tokkotti of ilaalan gareedhaan wal qindeessuudhaan sabboonummaa biyya tokko keessatti jiraatan. Fakkeenyaaf German spoke German desire for a single German nations. Fakkeenyaaf German biyya Germaniiti. Afaan Germanii dubbatti kun ammoo nationalismii sabboonummaa biyya isaanii qabaachuudhaan akka isaan danda'anii biyya ta'anii sabboonummaa biyya fi qabaatuun. Fakkeenyaaf Itoophiyaadha. Afaan tokkos qabaachuu baannu sabaaf sablammoota adda adda illee taanu garuu
biyya tokkoof neeshinoodhaaf akkuma xaaliyaanatti qabsoon san wantoota akkasii sanfaadhaan sabboonummaa ka'uu danda'a jechuudha. And the opposition to the foreign rule and empires. Inni lammaffaan sababni industrial revolution yookaan ammoo industrial revolution sabboonummaan akka babal'atuuf biyyoonni addunyaa empire multinational empires warra jedhamanii jira. Jarri kun hawaasa miidhuudhaan jara kanaan faallaa deemuudhaan kan wanni kun ka'e jechuudha. Isaanis Austrian empires and Ottoman empires. Austrian empire Austria akkasuma Russian empire illee jira. This empire is what suppressed the local cultures. Empire kun akkam ture aadaa hawaasa aadaa naannoo sanii ni miidha. Resistances, nationalism, eenyummaa isaanii sabboonummaa isaan biyya isaaniitti qabanii dhoowwa aadaa ifii irratti feesoo hawaasi kana jibbuudhaan akka qabsaan godhee jira jechuudha. And the industrialization and urbanizations kabira haga taate industrialization illeen dhiibbaa godhee jira. Industrialization akkamitti godhee yoonne brought people together in the cities. Namni magaalummaan guddatuun sirni warraaqsa industirii adda addaa guddatuun akka namni magaalaa jiraatu waan godheef carraa namoonni bakka takkatti wal arguudhaan wajjin gamtoomuu fidee jechuudha. Well, and improve transportation and communications. Haala transporting imalaa yookaan ammoo geejjibaa fooyyessuudhaan haasaa sababa telegiraafiin adda addaa dhufu namni salphatu walii galu railway and newspaper for example look gaazexaan adda addaa dhufuudhaan jijjiiramni kun dhufuudhaan akka biyyi takka grows ta'ee jiraatu. People began to think beyond the local identities and booda uummanni eenyummaa isaa kan naannoo isaa san caalaa akka addunyaatti yaaduu jalqabuudhaan jijjiirama yookaan akka naashinaalizimiin ka'uuf sababa jarri kun ta'ee jiraatu. Shanaffaan ammoo brainstorming question shanaffaanii what is the obstacles and the favorable what is the obstacles and the favorable what is the obstacle and the favorable factors in the Italian unifications. Wantoonni akka xaaliyaan tokko mitiif Italian unification viidiyoo ilaaluu dandeessan viidiyoo gadhiisan jira shikee master class irratti obstacle factors wantoota obstacle ta'anii fi yookaan gufuu waan takkaa ta'anii fi mormii akka uummanni tokko hin tokkoomneef sababa ta'anii fi gufuu waan takkaa gufuu tokkoomuu xaaliyaanitii fi wantoonni favorable mijjatoon sababa xaaliyaan tokkoomteef sababa ta'an maali kan jedhu tokkummaa xaaliyaaniif sababa kan jedhu ilaalcha tokkoffaratti kan ilaallu obstacle factors the unifications gufuu akka xaaliyaan tokkoomeef gufuu maali. The first one is political fragmentations. Political sirni siyaasaa ciccituudha. Kan jechuun Itaaliyaa divided into 7 states. Biyyi Itaaliyaa isteetiiwwan torbatti adda qoodamte jiru. Isaanis Piedmont, Tuscany, two Sicilies and a different states. Adda qooduudhaan heera mataa ifii qabanii, mootummaa mataa ifii qabanii. Kun ammoo salphatti Awustiriyaan akka isaan boojitee jiraachuu. And each have different rulers and law. Seera mataa isaaniitii fi akkasuma eenyummaa mataa isaanii kan qaban turan jechuudha. Well, so sirni kuni sirni yookaan ammoo sirni siyaasaa kun akka xalayaan tokkoomne ciccitiinsi siyaasaa kun gargaaree jira jechuudha. Inni biraa foreign dominations. Biyya isteetiiwwan xaaliyaan kan irra hedduu isaanii kan bulchaa ture biyyoota alaati malee biyya keessaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf foreign dominations akkam how can foreign domination influencing the obstacles of Italian unifications. Akkamitti biyyoonni foreign control biyyoonni alaa akkamitti tokkoomuu xaaliyaaniitiif dhoowwan kan jiru Awustiriyaa control de Lombardy. Awustiriyaan Lombardy fi Venetia qabatti turte. Akkasuma Faransiin ammoo influencing Papal State. Papal State jechuun biyya Kaatolikiin bultu xaaliyaan keessatti biyya mataa ishee biyya xiqqoo addunyaa kanallee jaamuun ni beekamti. Vatican City jaama. Kun ammoo Pooppi Faransaay jalatti bulaa. Kun ammoo uummanni Faransaay akka tokkoomee wajjin hin jiraanneef sababa ta'ee jira jechuudha. Well, inni biraa ammoo role of Paappaasi. Paappaasi illee gaafa san gufuu citee jira. The Pope feared losing his treaties and opposing the nationalist movement. Qeessonni sun gaafa sanitti daangaa isaanii kana dhabnaa aangoo amma qabnu kana naashinaalizimiin sabboonummaan biyyaa kaam
xaaliyaanii sun kan ka'e yoo ka'e kan itti fufee dhabuu dandeenya akkasuma sababa kanaan maal godhuu qabna jedhanii murteessan opposing the national movements sabboonummaa kana faallaa deemuu eegalan jechuudha. The second important point is favorable factor. Wantoota akka xaaliyaan tokkomtu sababa mijaa uume maali? Tokkoffaa irratti common identity eenyummaa waloo qabaachuudha. Kunis seenaa afaan akkasuma aadaadhaan aadaa waloo qabaachuu salphatti akka uummanni kun tokkoomuu isaan gargaaree jiraachuu. Shared the Roman heritage and the Italian language. Kunis eenyummaa waloon hambaa Roomaa durii afaan xaaliyaanii waliin qabaatu isaanii jarri kun akka salphatti inni ta'uuf sababa akka salphatti tokkooman sababa godhachu. Inni biraa the growth of nationalisms. Sabboonummaan humnaa ol akka yaadame isaanii ol guddatuudha. Intellectual movement promoting unity. Hooggantoonni adda addaa tokkummaa labsuudhaan the secret society carbonori iccitii isaanii qabachuudhaan tokkummaa isaanii itti fufsiisan jechuudha. So kun akka biyyi tun tokkomtuuf gargaaree jira jechuudha. Well, and the key figures yookaan gahee hooggantoota the role of leaders warra jedhamu isaanis maaziinii fa'a the soul or lubbuu lubbuu tokkoomuu xaaliyaanii namni jedhamu beekamu maaziinii jechuudha. Giuseppe Mazzini soul or ideological leaders yookaan ammoo hoogganaa ilaalcha siyaasaa cimaa nama sammuu intellectual nama ta'e as tokko and Camillo Benso covers Prime Minister of Birman Surgeon the brain sammuu tokkoomuu xaaliyaaniitiin sammuu yookaan ammoo namni gahee guddaa taphate by diplomacy and the planners strategy hoogganaa waraanaa yookaan mal'akka nama gahee guddaa taphatu nama boca adda addaa saniif kan wantoota kana akka tokkooman godhuu dandeenya jiru. And the Garibaldi, the sword or the military leader hoogganaa waraanaa Garibaldi Giuseppe Garibaldi the British sometimes wantoota kanaan akka tokkooman ta'e jiraachuu. And the victory second Emmanuel the symbol of the king akka mallattoo mootitti jechuudha yookaan akka mootitti kan tajaajilaa ture jechuudha. Inni bira wanti akka xaaliyaan tokkomtu sababa godhe the role of Pirman Sardina. San keessa gareen state Pirman Sardina jedhamu kan led by the Prime Minister of Pirman Sardina Camillo Benso covers have gahee guddaa achi keessa qabdi turte jechuudha. The most powerful Italian state san keessa takka turte. So led this unification process adeemsa tokkoomuu xaaliyaanii kana ishiitu hoogganaa ture jechuudha. Well, so and international supporters akka biyyoonni addunyaa adda addaa gargaaru xaaliyaan amma fakkeenyaaf xaaliyaan alliance with France and defeated Austria in 1856-59 yeroo kanatti jechuudha. Faransaay wajji tokkoomuudhaan Napoleon wajji tokkoomuudhaan salphumatti Austria defeat gochuu dandeessiche and distracted foreign power allowed unifications. Tokko biyyoonni addunyaa hedduun deeggaruu xaaliyaan akka salphatti injifattu gargaaree jira jechuudha. And the war and the diplomacy jechuun karaa waraanaatii fi karaan diplomaasii illee isaan gargaaruu danda'e jira jechuudha. The second war of Italian independence in 1859 akkasumas the expeditions of the thousands of yookaan ammoo British Garibaldiin kan hoogganesan jechuudha. 1816 and the Austro-Prussian war Venetia gained from this. Austro-Prussian war jechuun waraana Prussiyaa fi Austria gaggeeffamu akkasuma Franco-Prussian war illee bara 1870 Rome akka biyyi xaaliyaan ammaatuun argattuuf wantoota faaktoriiwwan gargaaran jechuudha. Inna gaafiin itti aantu what is the strategies used by Bismarck, Ottoman von Bismarck to uniting Germans. Strategiin yookaan imaammanni yookaan tooftan inni xaaliyaan Faransaay Germanii tokkomsuudhaaf godhe maali kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Ottoman von Bismarck, the Prime Minister of Prussia, known as what? The Iron Chancellors. Chancellor waraanaa jabaa Iron jechuudha. Nama jabaa nama tokkummaa xaaliyaanii keessatti nama beekamaa ture jechuudha. So inni immoo he used what? Real politics, philosophy, real politics. Biyya takka kadhaadhaan biyya takka ijaarraa osoo hin taane biyya
humnaa fi dandeettii qabnu waraanan biyya teenya bilisa baasuu qabna nama ture jechuudha. The politics based on powers. Sirna siyaasaa aangoo humna irratti hundaa'e akkasuma practical not ideology yaadanii miti filosoofii yaadatiin wal amansiisuudhaan miti kan biyya tokko argannu humnaan argachuu qabna yaada jechuudha. Real politics search godhanii dubbisuu dandeessan the main strategy gaafii teenyatti ceenaa imaammata yookaan ammoo mala inni fayyadamee biyya Jarman ammataan tokkoomsuu dandeessu. Tokkoffaratti strengthening the Prussian military kitaaba keessa ilaaluu dandeessan humna waraanaa Prussiyaa jabeesse jalqaba paarlaamaan hargaasisuu didee maal godhe osoo fedha paarlaamaatiin alatti ifii isaaniitii isaa fi namni akka mootummaa tajaajilaa ture sun Wiiliyaam baajata humna waraanaa guddisuudhaan biyya Prussiyaa tana inni gochuu danda'anii jiru. Building is a powerful and a modern army. Humna waraanaa ammayyaa akkasuma humna qabu ijaaruudhaan ignored the parliament to get funds. Parlamenta osoo fedha paarlaamaatiin osoo hin ta'in baay'ata waraanaa osoo akka konstitushiniin jirutti osoo hin ta'in humnaan deemuudhaan Prussiyaa istiraatiijii kana fayyadamee jira jechuudha. Inni lammaffaan ammoo isolating the enemies. Biyyoota faallaa Prussiyaa ta'an hunda biyya keessaa baate. Diplomatically avoided creating coalition against the Prussia. Karaa siyaasatiin karaa walgalteetiin jechuudha dippiloomaasiidhaan biyyi takka isteetiiwwan Jarman 39 Zollverein jedhaman san keessaa tokko waliigalteedhaan biyya Prussiyaatiin faallaa kan deemne godhe jechuudha. Isolating the enemies akka Awustiriyaa fa'aa jechuudha. Enda sanatti aansee ammoo 3 calculated wars waraana sadii geggeessee jechuudha biyya tana tokkoomsuudhaaf. Blood and irony or what real politics sirna siyaasaa real politics jechuun qabachuudhaan waraana sadii geggeesse. The first war is what Danish war. Denmark wajjin geggeesse bara 1864 allies with Austria. Austria jalqaba Austriyaadha wajjin walii galee san booda Austria ni ganee jechuudha. Maal godhe diinni isaa hedduudha waan ta'eef jalqaba Austria wajjin walii galee Denmark Danish war irratti bara 1864 injifachuu danda'e. Then defeated Denmark. Denmark ni injifate gained what? State ta argate Schleswig and Holstein. State wal lamaan kan argate jechuudha. Holstein fi Schleswig jechuudha sorry. And the purpose is what? Hayyuun guddaan waraana kana build the trust with Austria before betraying it. Osoo Austria hin ganin dura maal gochuu ture? Austria wajjin walitti dhufeenya bareedaa wal amanamummaa ijaaruu ture jechuudha. Kun keessa isaa hin jiru. Austria ni sobeechi. Kun istiraatiijii waraanaa inni fayyadame real politics akkamitti gargaara. Inni waraana sadaffaa maali? Austro-Prussia wars. Waraana Austria Prussia wajjin gaggeesse. This war is what? Provoked dispute over the treaties. Bara 1866 Austria isteetiiwwan Jarman 39 keessaa biyyi yookaan isteetiin Austria biyya Austria caaltuun jirtu. Itti aanee Prussia ture. Waraana bara 1866 gaggeeffame kanaan Otto von Bismarck Austria biyya Itaalii akkuma Itaaliin injifatan innillee bara 1966 injifachuu danda'e. Daangaa irratti wal lolan jalqaba isteetii saniini defeated Austria in 7 weeks as the battle of what? Sadowa. Dirree waraanaa Sadowa jedhamu keessatti ji'a tokko keessatti injifachuu danda'e jira. Then erga injifatee booda consequence of maali? Excluding Austria from German affairs. Dhimma Jarmanii keessa isteetiiwwan 39 keessa ni baasee jechuudha yookaan ni baasee jechuudha. This the main crucial one is Sardis Franco-Prussia war. Waraana Faransaay fi Prussia jidduu geeffamu bara 1970 hanga 71 jidduu jechuudha. Used as what? IMS dispatch to provoke France. As waraana kanarratti eenyu barbaade jennee ilaalle Otto von Bismarck osoo yeroo sanatti Faransaay biyya Awurooppaa keessa biyya jabduu turte osoo Faransaay hin moo'in osoo Faransaay hin injifatin biyya Jarman jedhamtu tokkoomsuu hin danda'u jedhamu murteessee jiru. Saniif dubbii barbaadu jedhalee jechuudha. United to Southern Germany state and used as nationalisms. Isheen tun maal gooti? Yeroo hedduu Eastern Germany wajjin hariiroo qabdee turte Faransaay. Inni ammoo kanan barbaadu ture. Then waraana kana Prussia waggaa tokko walitti bananii finally what? Defeated the France. Faransaay injifachuu danda'ee jira jechuudha. Then German Empire is what? Proclaimed in the Versailles in France. San booda tuffiin guddaan bakka tana
masaraa mootii Faransaay keessatti ta'anii biyya Paaris kan jiru keessatti tokkoomuu yookaan ammoo injifannoo biyya Jarman ammaa jedhamtu kana labsame. Kun ammoo the great shame for Faransay peoples. Uummanni Faransaay haalaan qaanfii guddaa tuffii guddaa akka qabuuf agarsiisa jechuudha. Then inni biraa ammoo maal jaa the decisive issue between northern and the southern USA. What is the decisive issues in the civil war? Waraana san keessatti wantoonni ijoon ta'an decisive murteessoo warri ta'an maaliyaa? Isaanis tokko maali? Slavery. San keessa tokko slavery yookaan ammoo gabrummaa. Gabrummaa akkamitti yoonni biyyoonni isteetiiwwan 18 moo warreen isteetiiwwan kara gibbaa jiran maal godhanii depending on the slavery cutoffs humnaan economy isaanii kotonii isaanii qonni isaanii gabroota biyyoota Afrikaa irraa kan dhufuun kan hojjetamudha. Biyyoonni isteetiiwwan northern jiran immoo already maal godhanii abolish godhanii jiran slavery dhoowwanii jiranii mooraalii loongidha wanni kun namni akkatti namaa naxaa dalaguu hin ta'u and not needed economically sirna dinagdee keessatti illee hin ta'u wanni kun rabbiin wajji walitti nu buusaa jechuudha. Sirna yookaan gabrummaa irratti waraanni gabrummaa irratti yaada adda addaa qabaatuun isaanii garaagarummaa uume jechuudha. Inni biraa immoo economic difference. Inni biraa maalidha? Economic difference garaagarummaa dinagdee qaban. Because the northern is what? Already warreen stating karaa kaabaa jiran industrial factories and trade. Daldalatti hundaa daldalli isaanii kaampaaniidha warra badhaadheedha warra maallaa guddaa qabeenya guddaa sochoosanidha. Southern is what? Agricultural. Stateewwan karaa kibbaa qonnarratti kan hundaa'e plantation based. Plantation based jechuun qonna biqiltoota adda addaa irratti kan hundaa'ee fi akkasuma southern states wanted what? Plantation economy. Hojii qonnaa kana barbaaddi gabaa yookaan ammoo dinagdee biqiltuu adda addaa kan akka tamboo kushaara tamboo irraa tolfamu sanfaa siyyaara adda addaa wantoota kana garaagarummaa qaban. Inni biraa taarifiidha. Taxes on imports jechuudha. Taaksii yookaan gibira meeshaa alaa seenturatti dabalamu jechuudha. The northern supported high tariff. Taarifa guddaa qaban to protect industry. Maaliif industrii mataa isaanii waan qabaniif industrii isaaniis biyya keessaa san eegsisuuf humna industrii biyya keessa cimsuudhaaf akka meeshaan alaa hin galle dhoowwan warra meeshaa alaa galchirratti immoo taarifa guddaa qabu. Biyyoonni kara kibbaa immoo opposed kanaan faallaa deemu wanted cheap import salphatti meeshaan alaa galee nasa akka alaa galamu barbaada. Kun ammoo faallaa uumee jira jechuudha garaagarummaa uumame. Inni biraa immoo cultural difference garaagarummaa aadaa qaba hawaasa kun. Northern is what? Urban and progressive. Hawaasa guddataa fi hawaasa magaalaa jiraatu. But the southern is what? Traditional and rural peoples. Ummata baadiyyaa jiraatu fi ummata hawaasa aadaa duraanii jiran. So mutually distrusting and stereotype. Wal hubachuu dadhabuudhaan waraanni civil wariin yookaan waraanni waliinii ka'uu danda'ee jira jechuudha. Inni biraa what was the Eastern questions? Eastern question maali? Gaafiin saddeettaffaan yookaan 1.80 brainstorming question. The Eastern question is what? What should European powers do about the decline of Ottoman empires? Kunis gaafiin bahaa majaa maa jechuudha? Humni Awurooppaa waa'ee kufaatii empire Ottoman irratti maal gochuu akka qabu hin baratu. Kan jechuun Ottoman empire jechuun by the way the sick man of Europe sometimes nama dhukkubsata Awurooppaa keessa gista akkas jedhanii sorry akkas jedhanii. Kanaaf Eastern question gaafii kam jedhu Ottoman empire biyyoota Awurooppaa kana hedduu qabattee turte biyyoota Ottoman empire Ottoman Turkiin qabatte kana erga Ottoman empire kufaa jirti erga Ottoman empire kuftee booda eenyutu qabataa gaafii jedhu yaada. What was important? Maaliif barbaachisa gaafiin kun yoo ta'e na gaafatan Ottoman treaty were strategic. Maaliif Ottoman treaty bakka haalan mijaa'udha bakka naannoo tarsiimoo biyyoota Awurooppaa baay'ee barbaachisaa turte jechuudha. Baha giddu galeessaa biyyoota Baalkaanii fi baha giddu galeessaa akkasuma trade daandii daldalaa ture jechuudha. If Ottoman is collapse yoo Ottoman empire Ottoman Turkey collapse who will the controlling this area? Eenyutu
daangaa kana qabataa yaada jedhu ilaalcha jiru jechuudha. So dantaa aangoo bakka tana eenyu qabataa yaada jiru jechuudha. So biyyoonni adda addaa asirratti fedhii adda addaa qaban jechuudha. European power interests. European power interests. Biyyoonni Awurooppaa tokko fudhate Raashiyaa. Raashiyaan maal godhatti? Wanted access to waterworm ports Black Sea fi Mediterranean Sea barbaade jechuudha. Bishaan ho'aa kan naannoo Balkaanitti argamu kan doonii addunyaa tanaa harka hedduun keessa dabartu fi Black Sea garba gurraacha kajamu fi Mediterranean Sea barbaade. Maaliif? For strategic for tarsiimoodhaaf barbaade. Xaaliyaan maal barbaade? Inni biyyi lammaffaan Xaaliyaan wanted to stop Russian protecting the roots of India. Italia something Britain jechuudha sorry. Britain Russia dhaabuu barbaade to what? Protecting the route to India. Indian kolonii Britain akka Xaaliyaan Russian bishaanota kana hin qabanne barbaade turte jechuudha. Inni biraa biyya Austro-Hungary. Austro-Hungary maal barbaade? Maal sodaatti? Feared nationalism in the Balkan could break their empire. Empire here sabboonummaan biyyoota Balkan kun yoo babal'ataa deeme biyya empire here kaasii kana empire ishee kana balleessuu danda'a yaada jedhu sodaate jechuudha. Innis Balkan people maal barbaade garuu uummanni Balkan kan jennu kun akka Bulgaariyaa biyyoota akka Greek ummata kana uummanni kun maal barbaada? Wanted independence nationalisms. Sabboonummaa mataa isaatiin biyya mataa fi bulfatu bulchuu barbaade ture jechuudha. So jarri kun lamaan fedhiin jaroota kanaa wal simuun waraanni akka ka'utee jiraachuu. Waraanni kunis maal tuqee waraana kam tuqee? The Greek War of Independence from 1821 up to 1833. Waraanni walabummaa Greek bara 1821 Crimean War between Russia and Turkey 1853 up to 1856 for 3 years. Waggaa sadiif waraanni Crimean War kan jedhamu. Balkan Regional Uprising warraaqsi ummata biyyaalessummaa biyyoota Balkan akkasuma Russo-Turkish War bara 1877 for 1 year and the Congress of Berlin 1828 in 1828. Taateen kun sababa waraanaa yookaan sababa Eastern Question wantoota ta'e argame jechuudha. So Eastern Question maal isin jedhe? Biyyoota gaafiidha jechuudha. Gaafii gam erga empire atuman Turkii kufee booda eenyutu bakka san qabataa kan jiru jechuudha. Then maal jaa gaafiin inni biraa immoo gaafiin itti aantee jettu maal jetti? What is the cause and the result of two Balkan wars 1812 up to 1912 up to 91? Sababa ka'umsatii fi lukko and bu'aa resulting sababa waraana Balkan first Balkan war and the second Balkan war itti taateen resulting dhufi maal jaa? The first Balkan war waraana Balkan isa jalqaba bara 1912 gaggeeffame. Ka'umsi maali? Qofratti the decline of Ottoman Turkey. Qofaatiin Ottoman Turkey qofuun. Lammaffatti Balkan nationalism. Sabboonummaan biyyoota Balkan kan akka Serbiyaa, Greek, Bulgaariyaa, Montenegro biyyoonni kun sabboonummaa mataa isaanii barbaadu akka waraanni kun ka'utee jiraachuudha. And desire to expelling Ottoman Turkey from Europe. Fedha Ottoman Turkey Awurooppaa keessaa baasuu. Look, so wanti fedhiin akkana kun akka sababa kanaan waraanni kun ka'u ta'ee jira jechuudha. Then taatee kamtu ta'e the Balkan League attack the Ottoman Empire. Biyyoonni Balkan gamtoomuudhaan Ottoman Turkey attack gochuu danda'an. Then quick victory. Gamtaan kun injifannoo saffisaa argachuu danda'e jira jechuudha. San booda Ottoman Turkey achi keessaa dhibaate jechuudha. Result isaanii ilaalla. Then waraanni kun maal fide? Almost all Ottoman treaty in Europe is lost. Ottoman Turkey empire ishee kan Awurooppaa keessaa qabdu guutummaatti hin dhabde. Then lammaffatti Albania created. Biyya Albaniyaa jedhamtu ni dhoobbate to stopping Serbian expansions. Babal'ifannaa Serbiyaa dhoowwuudhaaf biyya Albaniyaa amma tan jedhamtu ni hundeeffamte. Then the dispute between Balkan states over the land distribution. Qoqqoodamiinsa lafaa empire Turkey jalaa guurame kana qoodachuudhaaf biyyoonni wal lolaa turan jechuudha biyyoonni Balkan suni. So wantoota kana ta'aa ture jechuudha. Inni biraa immoo second Balkan war bara 1913 inni waraanni kun kan addeesse godhu biyyoota Balkan jitti gaggeeffame ka'umsi waraana kanaa maali inni ilaallu tokkoffatti the Bulgaria failed cheated wanted to marry Macedonia. Biyya Macedonia biyyi tun amma Turkey jala jirti ammalleedha. Macedonia barbaadde turte babal'ifannaa lafaa humnaa ol barbaadde turte. So sababa saniif waraanni kun
biyyoota kana ka'utti. Bulgaariyaa attaaka Sarbiyaa and Greek. Bulgaariyaan san booda maal goote Sarbiyaa fi Greek attack goote jechuudha. Then Romaaniyaan ammoo and Ottoman Empire joined against Bulgaria. Romaaniyaa fi Ottoman Empire tokkoomuudhaan wanni godhaa turan jechuudha. Then the resulting waraana kun fide maali? Bulgaria defeated. Bulgaria mo'amtee jirti. Serbia and Greece is gained treaty. Serbia fi treaty daangaa bal'aa argatanii Greek daangaa bal'aa argatanii jiranii. Ottoman Empire is regained some land. Fakkeenya Macedonia Bulgaria fudhatu barbaadan Ottoman Turkey fudhattee jirti. Inda Bulgaria is humiliated. Bulgaria ammoo mo'amuu dandeessee jirti jechuudha. Well, so kana waraanni kan fide kana gaafiiwwan brainstorming question kan akka irratti isinii dhiyeesse kun CK master class dha. Kaayyoon kiyya guddaa afaan Oromoo afaan dijitaalaa gochuudha, afaan barumsaa, afaan hojii gochuudha. Saniif galatoomaa isin jalaadha. Subscribe gochuudhaan na faana turaa. Galatoomaa.